Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaa hoogganuu erga eegalanii as hojiiwwan dippiloomaasii biyya keessaaf alaa hojjechaa turaniiru. Hojiiwwan hojjetan kanaanis araara waaqatu jaallata akkuma jedhamu biyya waggoota kurnan lama oliif garaa fi dugda walitti ta'anii turan Eertiraa waliin araara buusaniiru. Biyyoota ollaa Itoophiyaa kanneen akka Somaaliyaa, Keeniyaa, Jibuutii, Ijiptii fi Sudaan akkasumas Sudaan kibbaa waliin ammoo hariiroo obbolummaa fi diinagdee jabeessuu irratti hojiin hojjetan hojii addunyaan fakkeenya godhachaa jirtudha. Gama biraanis Dr. Abiy wayita Sudaaniif Keeniyaa daawwatan marii qondaaltota biyyoota kanneenii waliin erga taasisaniin booda lammiilee Itoophiyaa sababa garaagaraan manneen sirreessaa keessa turan akka gallakkifaman taasisan. Waliigaltee biyyoonni lameen irra ga'aniin walumaa galatti sirreeffamtoonni 1,400 Sudaan irraa 1,600 ammoo Keeniyaa irraa akka gadhiifaman miidiyaan biyya keessaa gabaasanii turuunis ni yaadatama. Dr. Abiy sirreeffamtoota seeraa kana kaan isaanii xiyyaara isaaniin fudhatanii biyya abbaa isaaniitti galan. Jibuutittis imalaniin lammiilee Itoophiyaa hedduu manneen sirreessaa akka gallakkifaman taasisan. Saawud Arabiyaa fi Ijipti keessaas ministeera muummee Itoophiyaan namoonni hedduun kan gallakkifaman ta'uun ni yaadatama. Gama biraanis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad sababa dogoggora yaalaatiin Saawud Arabiyaa keessatti haadha ilma ishee waliin waggoota 12 rakkachaa turte gaafataniin yaalii fayyaa akka taasifamuuf deeggaran. Biyya isaanii darbuun nageenya gaanfa Afrikaa amansiisaa gochuuf waldhibdee biyyoota gaanfa Afrikaaf illee hojjechaa turaniiru. Waldhibdee Jibuutiif Eertiraa, Somaaliyaa fi Eertiraa fi waldhabdee hooggantootaa fi mormitoota Sudaan kibbaa furuun isaanis biyyoota addunyaan beekamtii akka argatan isaan taasiseera. Nageenyaaf kan quuqaman Dr. Abiy Ahmad nageenya Sudaaniif yeroo garaagaraatti hojii jaarsummaa gamtaa Afrikaa waliin hojjetaa turaniiru. Dhiyeenya kanas waldhabdee Sudaan keessa ture kana furuuf garasitti imaluun mariin isaan qondaaltotaa fi garee mormitootaa waliin taasisan milkaa'usaan lammiileen Sudaan addabaabayitti bahuun akka isaan galateeffatan taasiseera. دولة رئيس الوزراء لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية أبي أحمد علي ammas akkuma amala isaanii obboroon gara Sudaanitti imala isaanii taasisaniin waldhibdee Sudaanii fi nageenyi waaraa akka bu'uuf hooggansa mormitootaa humna bilisummaa fi jijjiiramaa Sudaan waliin mari'atan. Dr. Abiy falaasama ida'amuu qabatanii addunyaatti beekamaniin haasaa taasisaniin humnoonni mormitootaa Sudaan aadaa dhiifamaa fi tokkummaa akka cimsatan itti himan. Waliigaltee kanas itti fufiinsaa fi hojiirra oolchuudhaa jedhan. Waliigalteen mootummaa ce'umsaa Sudaan hundeessuus Kaartumitti mallattaa'e. Waliigaltichas humnoota mormitootaa fi raayyaa ittisaa Sudaan olaanootu mallatteesse. Qaamonni waliigaltee nageenyaa walii mallatteessan gama isaaniitiin Sudaan waliigalteerra akka geessuuf hojii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gumaachaniif galateeffataniiru. Waliigaltichi manni marii mootummaa ce'umsaa waggoota 3f qaamolee lamarraa walitti dhufantuu dabareen Sudaan akka bulchaniif eeyyama. Sirna waliigaltee mallatteessuu magaalaa Kaartumitti gaggeeffame kanarrattis Sudaan waliigalteerra akka geessu ga'ee olaanaa kan taphatan muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadii fi dura taa'aa koomishinii gamtaa Afrikaa Musaa Fakii Mahammad dabalate Prezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa fi Prezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir Maardiin argamaniiru. Gama biraanis Dr. Abiy imala isaanii Sudaan ammaa kanaan lammiilee Itoophiyaa jireenyaan fooyyeffadhaatti biyyoota hambaatti mana hidhaan dararamaa turan gara biyya abbaa isaaniitti fudhatanii ni galu jedhamee eegama. دولة رئيس الوزراء لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية أبي أحمد علي Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii hojii gurguddaa isaan hojjetan duudhaa Oromummaa, araara, jaalala, dhiifamaa fi waldanda'uu labsuu hojiitti jijjiiruun isaan ijoodha. Kunis biyyoota ollaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa kan waggoota 20 oliif dugdaaf garaa walitti ta'uun akka ilmaamma isaaniitti wal qarfeeffaa turan gidduudhaa dallaa jibbiinsaa diiguun riqichi jaalala akka diriiru taasisan. Araara uumuu qofas miti biyyoonni lameen misoomaan akka walitti hidhamaniif qabatamaan hojii adda addaa hojjetan. Balalii xiyyaaraa Finfinnee Asmaraan akka deebi'ee eegalu taasisuu, buufatni doonii Masawaa akka suphamu, daandiin baaburaa biyyoota lameen walitti hidhus kanneen misoomaa jiran keessaa isaan ijoodha. Biyyi baha Afrikaa Sudaan kibbaa waldhabdee pirezidentii biyyattii Salva Kiir Maardiitii fi hoogganaa garee mormituu Dr. Riek Machar gidduutti mudateen dararama guddaarra turte. Ta'us Dr. Abiy waldhabdeen garee lamaan gidduutti mudatee ture akka furamuu fi araarri akka gidduu isaaniitti uumamuuf gumaachi isaan taasisan olaanaa ture. Mormii hawaasaa jabaa Sudaanitti mudateenis pirezidentii duraanii Sudaan Hassan Omar al-Bashir kan waggoota 30f biyyattii bulchaa turan aangoorraa kaafamanii bakka isaanii raayyaan ittisa biyya aangoo qabatus nageenyii fi badhaadhinni Sudaanitti dhabame rakkoon uumamee ture. Hinumaayyuu mormiin hawaasaa cimee itti fufuun waldhabdeen mana marii ce'umsaa raayyaa ittisaa Sudaanii fi paartiilee morkattootaa biyyattii
biyyattiif sodaa jabaa ture. Dooktar Abiyyi Ahimad osoo nuti duudhaa Oromummaa kan araara, jaalalaa fi wal danda'uu labsu qabnu biyyi ollaa koo rakkoo nageenyaan hin burjaajoftu jechuun jila tokko qabatanii garasitti imalan. Imalli isaanis kan milkii ta'ee paartiileen morkattootaa Sudaanii fi manni marii ce'umsaa raayyaa ittisa biyyattii jaarsummaa Dooktar Abiyyi dhagahuun waldhabdee isaanii karaa nagaan furuuf walii galan. دولة رئيس الوزراء لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية أبي أحمد علي Hoogganaa waraanaa olaanaan Sudaan Mahammad Ahmad Dinameet Daagoloo biyyattiitti nama jabaa ta'uun isaaf himamuuf BBC'tti akka himanitti gartuun lachuu waliigaltee bu'uuraa mallatteessanii kabaja jedhan. Waliigaltichaanis jeequmsa ji'ootaaf biyyattii tasgabbii dhorkaa ture golaabuun bulchiinsi siivilii hundeessuu kan kaayyeeffate jedhan. Akka waliigaltee haaraa kanaatti kaawunsilii walabaa hawaasa keessaa filataman namoota 5 fi jeneraalonni humna waraanaa 5 biyyattii hamma filannootti ni bulchu. Gartuun lamaanuu waggaa 3 oliif dabareen wal harkaa fuudhuuf galan. Wayitaa ammaa ministeerri muummee Dooktar Abiyyi Ahimad qondaaltota olaanoo waliin ta'uun Kaartuum galuu isaanii odeeffannoon imbaasii Itoophiyaa Kaartuumitti argamu ni mul'isa. Itti gaafatamaa itti aanaan mana maree waraanaa Sudaan Mahammad Ahmad Dinameet Daagoloo kun biyyattiif yeroo seena qabeessa jedhan turtii Ajaans Firaans Pirees waliin taasisaniin Sudaan hamma dhiyeenya kanaatti tasgabbii argattee hin beektu. Dooktar Abiyyi Ahimad waldhabdee biyyoota ollaa fi dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gidduutti mudatee ture karaa nagaan furuun araara buusaniif beekamtii idila addunyaa fi badhaasa hedduu isaan gonfachiiseera.